Ashama harka fuuna hordoftoota amantaa musliimaa hundi keessan addunyaa irratti argamtan hundi keessan akkuma beekamu guyyaan kun guyyaa ayyaanaati, guyyaa gammachuuti. Baga ittiin isiniin gahe jenna. Warra waggaa guutuu rabbitti deemuun haa taasisu. Asumaan gara ergaa tokko tokko namoota tokko tokko isiniif dhiyeessina. Kanaan baga itti isiniin gahe jenna. Asumaan nu waliin turaa isiniin jenna. Mee ayyaanni kun akka keetitti maal si fakkaata? Ayyaanni kun akka kiyyatti baay'ee nama gammachiisa. Akkuma argaa jirtan bakka tan beekanatti walgahee bakka biyya kana keessa jiru bakka tokkotti walgahee akka bakkattummaan ittiin dhagaamne wal jajjabeessee ayyaana waliin kabajaa jira. Kan qabne kan qabu duuka galee kan qabu kan qabne galee haala gaariidhaan akka kophummaan ittiin dhagaamne obboleessaa fi abbaas walii ta'ee obboleettii fi haadhas walii ta'ee akka gaariin kabajaa jira. Hedduu nama gammachiisa akka kiyyatti baay'ee irraa gammadee jira. Baay'ee irraa gammadne akkasuma uummata musliimaa hundaanuu baga ittiin isiniin gahe jenna. Waggaa guutuullee rabbi ittiin waa deebisu jenna. Kan baranaa kan bara hedduu jennee jira. Kan bara hedduu jennaani akkasuma ammootu asumaan ergaa adda addaa isiniif dabarsina. Asumaan kana booda qophii ajaa'ibaa kanneen waan qabanne isinii dhiyaannuuf tapha adda addaa barbaadan yuutuubii kanarratti galtanii sabiskiraayib, sheer, laayik gochuudhaan nu hordofuu dandeessu isiniin jenna. Deebana akkana hordoftoota keenya akkuma argitan kana namoota tokko tokko qabadhee isiniif dhufa akkasuma baga ayyaana waggaa ittiin isiniin gahe jechuudha. Bara dhufsuu rabbi ittiin nu haa gahu akkasuma jechuudha. Namoota tokko tokko ergaa isinii dabarsiisa asumaan gara wanti tokkotti dabarsi isiniin jedha. Ayyee isa kanas bara obbo Samiir jedhamu. Mee ayyaanni har'aa kun akkamitti ilaaltaa maaltu si dhaga'ama? Ayyaana biyya keessaatii fi biyya ambaa jiru kana keessatti jechuudha. Maaltu si dhaga'ama akka keetitti? Obboleessoo asitti nu affeeruu keetiif baay'ee galatoomi. Ayyaanni kun nuuf ayyaana guddaadha. Bakka ayyaana uummata musliimaa bakka jiran marattii fi bakka isiniin gahe jechuu barbaada. Gammachuun bakka gin ima gammannaa gin bakka haadhaaf abbaan jiratti gammachuun ima ulfaati namatti hin tolu. Haa ta'u Oromoonni baay'ee kan keessa jiraniif sarmaan dabarsu jira. Galatooma. Akkasuma galatooma asumaan ergaa dagattanii yuutuubii kanallee sabiskiraayib nu godhaa fi laayik sheer nu gochuun dagatina. Nu ufuma ol guddisnaa Oromummaan nu guddisaa. Galatooma. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salam warahmatullahi. Baga iida ittiin si gahe. Kullu sana tayyibiin baga waliin nu gahe. Iida rabbi waggaa waggaan walitti nu haa deebisu jennaan. Mee iida kana akka biyyattii fi akka biyya ambaa kanatti inni kun tokkoo miti. Biyya ambaa kanatti xiqqoo nama ulfaataa haala kamiin ilaalta akkamitti dabarsuu danda'ame? Inshallah inni biyyaaree akka beektu warra kee wajjin dabarsitaa hiriyoota kee wajjin dabarsitaa asitti illee jiru baqarratti illee laakiin naa ulfaatu hiriyoota kee taman waliin galtu warra waliin jirtu waliin akkasii mana deebitee waliin dabarsitaa bakka raahaa bakka adda addaa deemtee nama ziyaaruudhaan ka agarteetiin deebiteetiin akkasii dabarsitaa inshallah rabbi jedha. Biyya ambaa keessa illee jiraannu ayyaana haala gaariin kabaju jirra. Garuu ayyaanni kun bakka haadhaaf abbaan hin jirretti baay'ee namatti hin tolu. Haa ta'u akkasuma Oromoonni baay'een waan as keessatti argamaniif haala gaariin dabarsaa jirreettan. Wallaahi haala nama gammachiisuuni akkuma argaa jirtu kana Oromoo hedduu jira. Gartee qaama mana namaa deemtee ziyaartaa warra kee yaaddaa laakiin naa ta'uuti. Hima dabarsitaa akka jiru bakka rabbi jiru bakka kana keessa illee achumaan nu haa baasu. Rabbi bakka yaadne nuun haa ga'u jedha. Yuutuubiin dagattan kaa sabiskiraayib laayik sheer godhaadhaan asuma. Ka yuutuubni kennallee akka nu guddatu sabiskiraayib nu godhaa nu guddisaa nu jajjabeessaa laayikii koomentii nu kennaa jennaa galatooma. Hayyee hordoftoota keenya akkuma beekamu asumaan itti fufaa jirra. Ayyaanni kun hedduu namatti tola akkuma agartan jechuudha. Oromoonni baay'een dirree kanarratti argamanii ayyaana haala gaariin dabarsaa jiran jechuudha. Biyya ambaa keessa jiraatanis ayyaana akkuma agartan kana haala gammachuun haala namatti toluun haala nama bashannansiisuun dabarsuu jiranii. Kanaaf namoota tokko tokko gaafiif isin dhiyeessinaa ayyaana kanaan wal qabatee baga ittiin isinii gahe warra waggaa guutuu rabbi itti deemuun waa taasisu nu hordofaa isiniin jenna. Shaameek Simaamtuu irraa jechuudha. Assalaamu alaikum. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Ayyee maqaan kee? Hussein Abdullatif jedhama.
Mee Hussein Abdullatiif ayyaana kana akkamitti ilaalta? Wallahi ayyaanni kun baay'ee gaariidha. Ka magaalaa Kaayiroo keessatti magaalaa Kaayiroo jirra. Ka ayyaanni bareeda dabarsuu jirra. Alhamdulillahi rabbil alamin rabbi waggaa guutuutti nu adeebisuu nu hundayyuu. Ka akkuma jiranitti kaati biyyuma ambaa keessatti akkuma jiranitti dabarsanii. Ka warra muslimaa hundaaniyyuu baga isiniin gahee baga gammaddanii rabbi waggaa guutuutti nu adeebisu jedha. Hagan maka assalamu alaikum. Waalaikum salaam warahmatullah. Akkasuma mee baqattoota biyya kana keessa jiraniif ergaan ati dabarsitu wanta ati dabarsitu jira dargaggoo biyya keenyarraa bahanii biyya ambaa kana keessa jiru baqaatiin jiraatan jechuudha. Akkasuma nu hundinuu baqatama. Alhamdulillah ka fayyaa nu kenne wanni guddaan fayyaa qabaachuudha. Ka baqataanis ka akkuma jirutti ka rabbiin nagayaan biyya kana keessa haa baasu jedha. Maraafuu rabbi nagaan biyya kana keessa haa baasu jedha. Kanuma waan dabarsa. Baay'ee galatooma Abdulqaadir kenna. Assalaamu alaikum. Baay'ee hordoftoota keenya akkuma beekamu asumaan itti fufaa jirra ergaa keenya jechuudha. Akkuma agartan kana Oromoonni baay'een dirree kana keessatti argamanii ayyaana haala gaariin kabaju jiranii. Akkuma agartan kana jechuudha Oromoota baay'ee jira akkasuma Oromoo baay'ee dirree kanarratti ayyaana dabarsaa jiranii haala ho'aa ta'een dabarsanii biyya ambaa keessa jiraatanis jiru biyya ambaatiinis haala gaariidhaan ayyaana dabarsuu jirra jechuudha. Akkuma beekamu namoota tokko tokko asiin gaafiidhaan isin dhiyeessinaa nu hordofaa isiniin jenna. Shaamex Maantub hordofaa subscribe godhaa like godhaa share godhaa akkasuma mootu ergaa keessan ergaa adda addaa yoo ka qabaattan taate koomantii jalatti nuuf barreessaa isiniin jenna. Eid Mubaarak baga ittiin isiniin gahe isiniin jenna. Ayyee assalaamu alaikum. Waalaikum salaam. Maqaan keen isin jedha. Guyyee. Maqaan kee Guyyee isin jedha. Mee ayyaana kana akkamiin ilaaltaa ayyaana biyya keessaatii fi biyya ambaa kana jechuu akkamiin wal bira qabdee ilaalta? Ija takkaan laala. Garuu Kaayiroo kun wanni adda isa godhu maal si fakkaate Oromoon Kaayiroo jirtu kun tokkummaadhaan iida dabarsanii wal jaalatanii warri Kaayiroo kun hedduu namatti tola waan biyya bira adda godhu jechuudha. Kanaafuu hunduma musliima addunyaa kana jiru hundi isaanii iyyuu baga isiniin gahe itti aansuudhaan Shaamex atis baga isiniin gahe. Akkasuma dargaggoota biyya kana keessatti jiraatan jiru baqaan jiraatan kanneen mee ergaan itti dabarsituuf maaltu jira? Ergaan dabarsuuf wanni jireenyi baqatummaa obsa barbaada. Akka obsan dhaamsa barbaada. Obsuun barbaachisaadha. Namni obse aanan goromsaa dhugatti Oromoo. Ayyee asumaan mee yuutuubii kanaafoo yuutuubii Shaamex Maantub jedhu kanaaf ergaan ati qabdu maa inni siin jenna? Shaamex yuutuubii subscribe godhaa hordofaa wal jajjabeessaa isiniin jechuu barbaada. Akkasuma asumaan garuma akkuma dhageettan jechuudha. Innis yuutuubii qaba jilbuu koomedii jedha. Subscribe godhaa fi like godhaa share godhaa ergaa adda addaa yoo qabaattan isas ta'e keessaan dubbisaa haaluma kanaan itti fufaa isiniin jenna. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. YouTube chaanaalii isaa kana subscribe godhaa. Subscribein bifa diimaadhaan jira. Akkasuma mallattoo qalawii dura jirti isa cuqaasa. Maqaan isaa Shaamex Maantub jedha. Shaamex Maantub by the way fanii koomedii waan barumsa ta'ee fi wanta garaagaraa isinii qabatee kan dhufudha. Shaamex Maantub subscribe godhaa hin irraanfatina. Asumaan waan isin jedhu namni isin agartan kun aktiivistii jabaadha. Kaayiroo keessatti aktiivistiin nu qabnu isa akkuma beekamu amma yeroo ammaatiif toorarra waan badeefi amma toora deebi'ee jira inshaallah. Mee ayyaana kana akkamiin ilaalta ayyaana biyya keessaatii fi biyya ambaa kanatti mee akkamitti ilaalta ayyaana kana? Ayyaanni silaa biyyaan tola haadha abbaa kee biratti warra kee biratti tola. Haa ta'uuti ammoo wanti nama ajaa'ibu wanta asitti nama gammachiisu wanti warra keetillee addaan siin goone maalidha? Baqattoonni biyya Ijipti magaalaa Kaayiroo keessa jiran akka abbaa, akka obboleessaa, akka obboleettii, akka haadhaa waliin ta'uudhaan wanta hin qabne wal gargaaruudhaan wanta hin qabne walirraa liqeeffachuudhaan kan dabarsan hedduu kan nama gammachiisan kan beelaa ofii beela baasan kan dheebotaa ofii dheebuu itti baasan baqattoonni biyya Ijipti magaalaa Kaayiroo keessatti hedduu isin jaaladha hedduu isin boonee jira. Kanumaan itti fufaa ayyaanni kun hedduu nama gammachiisa garuu ka biyyaa gahuu baatus homaan jedhu maashaallah. Ayyaana haadhaaf abbaa fi bira jiraatan gahuu baatus haaluma agartan kanaan Oromoonni baay'een dirree kana keessatti argamanii haala ho'aa fi haala kabajamaa bareedaa ta'een dabarsu jirra.
akkasuma namoota tokko tokko yoo arganne asumaan ergaa isiniif dabarsina nu waliin turaa isiniin jenna yaada yoo qabaattan gara koomentiitiin ergaa YouTube Shamex Mantub YouTube Shamex Mantub jedhu kana subscribe like share gochuudhaan ergaa keessan dabarsaa isiniin jenna asumaan nu hordofaa Eid Mubarak bagattiin isiniin gahe warra waggaa guutuutti deebi'u rabbi nu haa taasisu isiniin jaa. Assalamu alaikum. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Bagattiin si gahe. آمين وجينو بغنون غاي. مكان كيا إبسا سبا يوكان إبسا بالي يوكان إبسا سانو مكان دوكابا. إبسا مانكابي. Hayyee mee ergaan ati ayyaana kanarratti wanti ati dabarsitu maaltu jira ayyaana jiru baqaa kana keessatti akkuma agartu kana Oromoon baay'een asirratti haala ho'aa ta'e kanaan ayyaana dabarsu jiranii mee gammachuun sitti dhaga'amu wanti ati asirraa gammadu tokko maaltu jira ergaan ani qabu akkuma biyyarraa baqannee biyya ormaa kana dhufnetti obboleewwan keenya sin jiranii maatiin keenya sin jiranii obboleeyyan wal godhannee Oromoonni biyya tana keessa jiran akka obboleeyyanitti wallaaluu jirra jaalalaaf gammachuu wal faana jirra ammas jaalala nu jiddu taa'uumu rakkataa keenya bira haa dhaabbannu ayyaana gaarii isiniif hawwaa jedhan baqattoota biyya Masrii jiran hundaanuu. Akkasuma hordoftoota keenya haaluma kanaan itti fufa ayyaana akkuma agartan kana akkuma kanaan itti fufu jira asuma mee obbo Ibsaa yaada wiiti dabarsuu barbaannaa rakkoo uummata Baalee rakkoo keessa jiran uummata Baalee daangaa irraa buqqaan biilarra waan jiraniif inni xiqqoo informationa waan qabuuf jechuudha akkuma beektan mee isarraa yaada tokko tokko isiniif hubachiifna haaluma kanaan nu hordofaa isiniin jenna. Dhugaa keetti uummanni keenya kan Moojjii Baalee keessatti dararaa guddaa argaa jirani. Dararaa isaan argaa jiran sana mootiyyoo mootummaatti urraan gahaa jira malee qaama biraa osoo hin taane duras ka buqqise mootummaadha ammas ammootiyyuu bakka isaaniitti ka deebisuu dide mootummaadha. Kanaafuu mootummaan uummanni kunis uummata keeti. Uummata kana akka bakka isaatti deebistee diina qe'ee isaanii gubbaa jiru san qe'ee isaanii keessaa kaasee akka bakka isaaniitti deebisu abdii guddaa irraa qabna. Mootummaa kennas yoo inni dide ammootiyyuu tarkaanfii itti aanu fudhachuudhaaf abdii guddaa qabna kutannoo guddaa qabna. Kanaafuu uummanni Oromootis warri biyya keessa jirtan akka isaan bira dhaabbattan dhaamsa kiyya dabarfachuu barbaada. Hayyee galatoomii ibsaa kenna. Hayyee hordoftoota keenya akkuma beekamu haaluma agartan kana yuutuubiin kun itti fufaa jira baga ittiin isiniin gahe isiniin jenna yaana dabalataa nama tokko mee nama kabajamaa fi jaalatamaa Jubbee yuutuubii kanallee hin dagatina subscribe godhaa yuutuub Shamex Mantub jedhu kun kan gareeti ka dhuunfaatii miti mee Jubbee kenna akkami jirta wanti haaroon maaltu jira waa'ee ayyaana kanarraa mee akkamiin ilaalta deebi'e dasna jettee akkuma argaa jirtanarraa bashannani kana fakkaata guyyaa ayyaana waggaati guyyaa gammachuuti guyyaa Oromoo uummanni muslimaa addunyaarra jiran tokkummaadhaan amantii isaanii tokko ta'uu itti mirkaneessanidha. Baay'ee nama gammachiisa baay'ee nama bashannansiisa. Isinis qophii keenya fi turtiitiin wajjin kabajaa fi jaalalaan akka bashannanaa jirtan abdii qabna. Akkuma argaa jirtan toorri keenya kun toora miidiyaa haaraadha. Miidiyaa yuutuubii haaraadha. Yuutuubii kanarratti wantoota isin barsiisoo ta'an isin bashannansiisoo fi warsa adda addaa baacuu diraamaa wantoonni adda addaa muuviin baay'ee bashannansiisna jennee itti yaadne isiniif qopheessuudhaaf hamilee keessan eegaa jirra nun jedha eegaa jirra nun jedha abdii keessaniin jirra abdii kennaan jirti wal abdannaa dagalee taanee wal ijaarra wal guddifna. Subscribe like share yoo kana gootan mooraliin kenna hamileen kenna waan ol ka'uuf hojii gaarii qabannee akka isinii dhufnu abdiidha qabnaa. Bashannana gaarii Eid Mubarak for all of Muslim over the globe. Hayyee hordoftoota keenya akkuma argitan kana ayyaana gaarii ture amma namoonni keessaa yaa'u jiranii dirree kana gadhiisuuf deemna. Mee obboleessi kiyya tokko jira isa kana gaafii xiqqoo gaafadha. Carratu duubarra isa fidee silaa nama durarra dhufuu qabu. Mee maqaan keessan inni jedhama? Feesal. Obbo Feesal mee ayyaana kanarraa maaltu si dhaga'ama ayyaana jiru baqaa kana keessa akkanatti dabarsan kana akkami mee haala kamiin ilaalta? Yaa baay'ees namatti hin tolu. Namatti tolus yoo baate homaa gochuu waan hin dandeenyeef alhamdulillah itti fudhachuudha. Aganuma jechuun maal gochuu dandeettare alhamdulillah jechuun laazima. Hayyee hordoftoota keenya akkuma agartan kana jiruu kana baqaa kana keessatti ayyaana haala gaarii fi haala ho'aa bareedaa kabajamaa ta'een kabajamaa jira akkasuma jechuudha yuutuubii kana subscribe like share gochuudhaan yuutuub Shamex Mantub jedhu kana nuun tuffatina isinuman nu guddisa gattuqaa diimaa san subscribe godha. Mucaa kana jajjabeessaa mucaan nama jajjabeeffamuu qabu akka nu jajjabeessitan isin gaafannaa namni hundinuu jechaadha.
jajjabeessaanii nama jajjabaatu qabu. Mucaan nama mul'ata qabu, nama kaayoo qabu. Mucaa fiigaa jiru kana karatti harkatti hin kutinaa. Diimama sangattu qabi. Mucaan fiigaa jira Fayyisaa Leellisaa tokko isaa ittiin fiigu. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Annaa waan akka saniitii bakka jajjabaadhaa hordoftoota. Idil Mubaarak isiniin jenna.